السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا فردفتوتا خينيا مجلسني خينيا مجلسني مقالة لانجي خنتيبة تينيا الدنيا ما وجين توران قويا أرى حواسا بياتيز دبلتي أكسمو بلشوتا وجين biqiltuu dhaabuudhaaf haala kanaan qaraatii dhaabanii iddoo itti biqiltuu dhaabanitti dhufanii biqiltuu isaanii harka guurratanii dhaabuudhaaf deemanii yeroo misoomaati. Amantiin teenyaas amantii misoomaati. Amantiin teenya amantii akka misooma deeggartuuf leelliftuudha waan ta'eef amantii teenya dalaganii akkasumas qaalii mootummaa keenya lafa teenya ashaaraa magariisa godhuu qabna waan juusan hojii mirkaneessuudhaaf haala kanaan biqiltuu harka guurratanii deemaa jiranii. Waan hedduu nama gammachiisudha gaa ijoolleen ol guddachaa jirtun humna misoomaati, humna hegeree biyyaati. Barnootnis misooma, waa dhaabuunis misooma, barsiisuunis misooma, hundinuu misooma. Misooma gaafa waliidha misooma taate. Kantiibaa teenya kabajamtuu aadde Na'imaa Toofiqii fi akkasumatti barsiisaa barattoota keenya Sheekh Zubeyri jiilli kun jiila isaaniin durfamuudha inshaallah iddoo biqiltuutti dhaabnutti waliin imallaan hordofaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan jennaan sheekota keenyaani rabbi jazaa isaaniif haa kafaluu waan amantiin teenya jettu san hojiidhaan mirkaneessuudhaaf iddoo kanatti argamnee jirra. Nabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi boru qiyaamaan dhaabbatti yoo ja'an si biqiltuu harkaa qabu. Hangaati biqiltuu san dhaabdu yoo qiyaamaan si dhaabbachuu baatte biqiltuu san gad dhaabi jaanii labsanuu dabarsanii waan jiraniif nus hadiisa ergamaa keenyaa kanatti dalaguudhaaf fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi biqiltuu dhaabuudhaaf biqiltuu harka guurrannee iddoo biqiltuun itti dhaabamtutti fuuldura siqaa jirra. Akkasii misooma amantiin teenya akkaan deeggartii amantii misoomaati. Namni taa'ee akka nyaatu laffaatii malee namni laaftutti akka jiraatu amantii hayyamtuu miti. Nabiyyiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi nama dalagaati. Nama dalagatee cabsee beeysee jiraatudha. Akkanuma laa boolla qabadhaa sheekota. Irra facaanamu boolla qabadhaa suuqa. Ree warra makkaatiif tiisaniiti ergamaan keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa fudhatanii akkasii jiraachaa turanii. Nulleen isaanitti hidhanna waan ta'eef taa'uun nun barbaachisu gaafa dalaguu qabna. Misooma biyya teenya ashaaraa magariisa biyya teenya keessaa qooda qabaachuu qabna. Kun dirqama keenya jechuudha. Namatti himna malee namni nutti himu waan ta'eef waan akkana fakkeenya ta'anii argamuudha qabna. Miikaa irraa baasa miikaan irraa bahu. Ergamaan keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waan jedhan namni muslimaa biqiltuu takka hin dhaabu. Dhaabeetumoo biqiltuu sanirraa beeyladaan isaa taatu namni yoo nyaate sadaqaa yoo isaa taate malee numan taanee jenna. Kanaaf biqiltuu gaafa dhaabnu nuuf sadaqaadha, nuuf thawaaba, dirqama dhaabnee nama dhaabisuudha qabna. Abshiru kamera tani to kaise kudai ayya ayya gajjajabe isa gasuitan diamond ayye fayyade bolle si jirtin se mas yurate jese gira zoom gode kantiibaa teenya dhaabaa jira maashaallah waan bareedaga rooba rabbiin nuu kanne fayyadamnee biyya teenya magariisa godhuudhaaf biqiltuu suuqaa jirra akkanatti barattoota diinii wajjin baane. Saboo kun miikaan akka jabaadha. Mee isaan gaabar miqirsi musaati. Fayyaaday. Akkana barattoonni diin maashaallah.
biqiltuu gaafa dhaabnu ajajuma ergamaa keenyaa dalagaa jirra fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi itti aansee ajaja mootummaa keenyaa godhaa jirra lachuu godhuun dirqama rabbiiti waan ta'eef keeysa ammoo numaaf dantaadha lafti teenyoo nu bareeddee nu miidheyde nuutu itti gammada nuutu itti bohara nuutu das itti jaa saniif wani rabbiin itti nu ajajuus ta'eeta mootummaan itti nu ajajuus uma bareeddu jechuu barbaadeeti gaafa ashaaraa magariisa dura dhaabaa janii dhaabnu muka gaafata dhaabne irra caa jala taa'u jirra mootummaan jala taa'utti hin jiru nuu jala taa'u jira mootummaa caalaa nu fayyaddee jechuudha kanaaf waan godhaanuun jaa waan khayrii itti ceenee godhuu qabna malee harkifachuu hin qabnu duubatti boollaa dhume moo olimi keeysuma ol deema akkanuma keeysa ol deema fayyaaday 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 بارك الله فيكم فيادا 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 جلال سينو وكا بولي جرت ها وانا لكي تاول كيس هذا نقايسي ولا كيس rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa jummaa kara jummaadhaa fiiguu qabnu nu himee hoggaa jummaa irraa baane immoo fa'idaa qudiyate salaatu fantashiruu fil ardi wabtaquu min fadlillah masjiida ta'an oolinaa deemaa waan rabbi isinii qoode barbaaddadhaa jaa kunis misoomuma qabadho amantiin teenya amantii waa hundaan guutuuti amantii waa takkaan illee irrina hin qabneedha rabbiin amantii roga hundaan guutamtu qoome hoggaa ibsa waa kana jani dhorkita kana mana fini tokkotti awatis tartiiban qabdu mee dongoraa fidaa jaani dongoraa fidaa jaani وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحث المسلمين على الزراعة وبيان منافعها ما دونغران جرو ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة جنب نمني وان تكدابي وخامنا منو تكيو فجاز بيلدا يو ناتيس شمبرو يو ناتيس نمني يو ناتيس صدقوا متاتي في جن خنايتشون حديثني كبخاري تي وادابا يشور النوجل جنبين كينيا فصلوات ربي وسلام عليه وانتم ما دابنو ادو زيتونا ساتاتو موزا ساتاتو أفوكادو ساتاتو ومتي واتاتو namni nyaatus beeyladaan nyaatus wannummaan feetee nyaatee sadaqa nuutaati jechuudha. Hadiisni hadiisa Bukaariiti kun maal nama qajeelcha akka namni bololee suwaabaan itti harkadda jee khayrii akkasuma misooma guddisuu irratti waa dhaabuu irratti akka bololuuf nabiin keenya irra nu kaasan jechuudha. Arra nuti ni jirra boru ni deemna wanti nuti arra as gaddaafne boruus ni jiraatti. Yoo nuti arra zeeyituna tokko dhaabnee deemne namni karaa deemuu beelarraa qotatee nyaata shimbirroo yoo beeloytanii nyaatti. beeyladaa yoo beeloytanii nyaatti nuuf sadaqaadha jechuudha. Maal nu teereemma sadaqaa jaariyaa ka qabrii keessa jirru qabrii keessa waamni isaa nu deema jechuudha. Mukarraas dhaabne kana yoo firii dhalee beeyladaan irraa nyaatte yookaan ilmi namaa irraa nyaatte itti fayyadama taanaan ilmi namaattis tahee wantummaan taheewu suwaabni isaa nuuf deemaa jechuudha asirraa ni barannu. Nabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi riwaaya muslim keessatti wamaa suriqa lahu minhu صدقة حتى وان دافد سنر أوروتي خيسا زيتون دافد يوم نسيلا هاتلله صدقة سيتا جبر سيقلته شمبيرو يناتكس ونمان تك شمبيرو اللي يور رناتي رأي تمام بشينغا فجابتا متى دلا فري كابا شمبيرو ناتا بقوله فجابتا فري سيسن بيلادوني ناتن وني بررتو ناتن صدقة سيتا تيجو خناف نمني مسلمة ودابورت وخنون سورت أشارة مغري سلف بريچورت nama biraa caalaa bololuu akka qabuuf nabiin keenya akka nuti nama biraa irraa fakkeenya fudhanne akka namni fakkeenya nu godhatu akka qajeelfama namarraa fudhanne qajeelfama namaaf akka kan nuuf akka nu barsiisan jechuudha.
ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي إلا كتب الله له به أجرا أما اللي موجم الكبير للطبراني إيش وان جان نمني توكو غرتي وان تكهندا أبو دابي حتى همدي هاتو همتون تكتبوتي جلامي تلي واني سن صدقوا ميساتا دي جن بدي لفنا فتوچو واني سر جرو وان سن داو ميچو حديث برا حديث بزار اكسمتي أبو نعيم ودي سنكي ست نبي كينيا فصلوات ربي وسلام عليه وان جان سبعة يجري على العبد أجرهن بعد موته وترب إيجا قبرتشي دويبودا سوابني سيدا قبرتشي عبدي ماجن وتربنا إيجا قبرتشي دويبودا قبرتشي سوابني دي مخيسا تكا أو غرس نخلا واحد دورة سنكي ساتكا نما تمرا رابي تمرا ساتو مكين براتي ساتو بقل تمنمني نيادو تنمني تفيدم وان فايدا قبو وان بوا قبو شمبرو نياچو دنديسي بيلدان برا نياچو دنديسي علمي نما نياچو دنديا وهما نما فيدو تكا دابدي غافا برا ديمتو إيجا أتي دوتي بودا ثوابني سيدا سيدي ماجن وتربة سوابني سي إيجا دواني اللي نما دي مخيسا تكا بقل تورا بودا تبرا إيلا قوتاني باساني برا دي مودا إيلا خيسان الراشن برو يورو يديس بيلدا يورو يديس علمي نما يورو جيس باساني يو دچي او بافتاني سخاخلتي او بافتاني سوابني سيف دي مسر رانچه تو يجو نما ربي فاتو تنسي عبادا قودا akkasumas deebotaa deebuuttiin siibaa waa nama obaasuun hangam takka faayidaa qabdu gaa waliin beekna intalti baalagee warra banii Israa'el tan sagaggaalummaan beekamtu eela buutee saree kophee isii bishaan qicee obaaftee sanii rabbiin araaramee fi jannata seentee baran fashakarahaa fagafara lahaa jaadii san keessatti galatoomi jeeni intala rabbiin ta sagaggaalummaadhaan beekamte sababaa saree bishaan obaasuutiif jecha jannata naqe araarameef jechuudha kanaaf eela qottee yoo deemtu suwaabni isaa sirraan citu kunis misoomaa bar bishaan baaftee biyya jiraachisuun biyyee jiraachisuun bishaan baaftee nama jiraachisuun sa'a jiraachisuun kunis misooma biqiltuu dhaabdee biqiltuu teessan irraa beeladaan nyaachuun shimbirroon nyaachuun namni nyaachuun kunis misooma sababaati biqiltuu dhaabduun shimbirroon beela baati sababaati biqiltuu dhaabuutiin namni beela baa sababaati biqiltuu dhaabuutiin gara biraatiin gaaddisallee namaa taatti ijaafillee dasiidha ammas dachii adii tana kana walitti daawwachuurra dachii ashaaraan magariisni mukkeen citaan wantoonni garagaraa ililliin faayamtee dachii kasitti isu laaluutu irra bareeddu ija namaatiif illee yoo beelallee qabaatte beela baata ija teetiif waan ajaa'ibaati kanaaf namni hanga rabbiin laaffiseefitti gaafa jiru waan gaafa deeme booda isa fayyaddu dhaabuun dalaguun hedduu barbaachisaadha jechuudha hadiisonni amma isin himaa jirru kun hundinuu kan misoomarra nama kaasanii nabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa biraa keeysatti hadiisni ka bukaariidhaati imaam ahmadillee musnada keeysa gabaasan imaam al-bukaariin adabul mufrad keeysa gabaasan hadiisni maal jaan إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل إسني بقلت وركب بعدتي أكنت بقلت وركبتها قيامان تاتي جنيو إسني اللبن يو هنگات بقلت تنقدابتو قيامان سنستو باتي دفي راوي خنيچون سواب سيقب دي جور أسبوت قيامان ودابچوف ديم دينيو تفيدم بقلتو سنت شمبروتم تفيدم نمخم تفيدم خنم نتفيدم منجر خبيلدان تفيدم تنجر دفيو قيامان ستو بات gasuuqii waan san sawaaba sii qabdi jechuu hayyee ta namni ittiin fayyadamnee huda fi kasi suuqi jechuu jira ta namni ganaatti fayyadamuu taa'oo ta namni gaaddisa isii jalatti aduu irraa daatu tan namni yoo beelee waan irraa kutatu ta beeyladaan irra qubattee waan irraa nyaattu tan shimbirroo irra qubattee waan irraa nyaattu kanaaf waan ajaa'ibaati nabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisota akkanaa hedduu nuuf odeeysan hadiisota akkanaa ka waan gaarii dalaguu irratti biqiltuu dhaabuu irratti waan akkana akkanaa irratti حديث براتو جرم حديث بخاري مسلم وان جنبين دچين لفتاو را نبين كني دوركم فصلوات ربي وسلام عليه دچين تك لفنتاين قوتمورا قبدي تون كمدي فچافمو قبدي تون بشنگا تون بقولو تون بقل توران تاو قبدي وان تيف كلا لفتچين تاون قبدو جني irraa dorkan yoo ifiidan di abbaan facaafachuu qaba yoo ifiidan dhabe nama kanneen nama facaafachiisuu qaba waan jirratti man kaana lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha akha fa in aba فليمسك أردا رواه البخاري ومسلم نمني توكو دچي يو قبا دچي سلفت ديسه لف باسون قبو وافچاسو قبا يو في فچاسو ددبه اوبليس يساتي اخن اوبليس يسا فچاسو جن يو خان مو دچي سا قبتو جان سرنان قبته ها وجتو يچو قبي هاتاون يچو مت خناف اوبليس ري اوبليتي تيا مسوما منتي تينيا تو تيجا وهما منتين تينيا تيجا جسم موتمانس غدانون جت وانا منتين تينيا غدانون جت غاف موتمان غدانون جت نمي نم هند درك ايبلو قبنوي maaliif jennaan gar tokko nabiyyi keenyaatti nu ajaje gama biraatiin mootummaa keenyaatti nu ajaje waan nabiyyiin keenyatti nu ajaje waan rabbiin guddaan itti nu ajaje gaafa mootummaanis irra nu ajaje
qaceello deeggarree waan san dafnee galmaan ga'uu hojii mul'isuu danda'uudha qabna. Kantiibaa kottaa haala saniin fuuldura deemuu qabna. Nabiyyoonni rabbii hundi isaaniitu nama carraaqqatee bulu. Carraaqqatanii jiraachuun isaanii silaa rabbiin ta'iisisee nama nyaachise ambiyoota ta'iisee nyaachisa ture. Akka namni misooma irraa baratuuf dalagaa jeeni isaanuu daleeyse. Nabiyyallaa Daawud yoo laalle sibiila tumee jiraachaa ture. Dalagaa harkasaa malee hin nyaatu Nabiyyallaa Daawudiin fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Dalagaa harkasaa malee dalagaa namaa yookaan waan namni itti kennu inuma nyaatu Daawud. Ifiif dalagatee jiraata. Wa'alannaa lahul hadiida jarabbiin Nabi Daawudiif sibiila laafifneef jaa. Sibiila rabbiin laaffisee fi sibiila tumee wantoota garaagaraa namaa tumee sanirraa maallaqa harkatuun jiruusaa oofachaa ture Nabi Daawudiin. Akkasuma Nabi Zakariyaan wakaana Nabiyyallahi Zakariyaa najjaara. Nabi Zakariyaan najjaara mana ijaara. Injiinara jechuun waa jaaree waan jaaru sanirraa harkatuun jiruusaa jiraachaadhaa ture. Nabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi ree namaa tiisee waan ree tiisanirraa waan harkatuun jiruusaa jiraachaadhaa turan jechuudha. Kana jechuun ambiyoonni rabbii hundi carraaqatanii jiraatan. Akkasumatti abbaan keenya Adam qotee bulaadha. Qamadii facaafatee, bishingaa facaafatee, boqqolloo facaafatee haala kanaan hujii qonnaarra bobbahee jiruu isaa jiruu mana isaa ta'e ilmaan isaa fooyyeessee jiraachaadhaa ture. Gama boodaatti nabiin keenya Khadiijaa faadhaaf ergamanii Makka irraa Shaam dhaqanii waa gurguranii waa bitanii haala saniin jiruu isaanii isiirraa waa fudhachaa oofachaa turan osoo hin fuudhiniin duratti jechuudha. Garuma hundaanuu namni muslimaa nama jabaa ta'uudha qaba. Misoomaan dura deemee fakkeenya namaa ta'uu qaba malee duuba deemuu qabu. Kanaaf nulleen irra ijoolleen xixiqqoon irra waa barachaa jirtun illee fakkeenya namuma irra jiru kanarraa fudhatte waan ta'eef qajeelfama amantii teenyaan durga kannamee ture san misooma guddisaa qiyaamaan dhaabbachuu yoo deemte biqiltuu tana dhaabeen eenyutti fayyadama ganaa qiyaamaa nu taate suwaabatti harkattaa immoo numa dhaabii jannabiin keenya. Kana jechuun akkaan fardii jechuu haa dhaabuun akkaan fardii jechuun sii biqiltuu harkaa qabu qiyaamaan garrii na buufamuuf deemti qiyaamaan taate carruma hanga qiyaamaan sitti hin taanetti kana muka gassuu itoo qabaatte dafii suuqii oduu sitti hin taane. Kana jechuun amantii teenya keessatti misoomni hangam takka jabaa akka ta'e hangam takka barbaachisaa hanga ta'e hangam takka darajaa fi suwaaballee akka qabu. Beeyladaa yoo nyaattellee shimbirroo yoo nyaattellee namni yoo si jalaa nyaattellee sawaaba sii qaba hattuu yoo si jalaa nyaattellee sawaaba sii qaba jechuun amma namni keenya hedduun zayituun yoo dhaabiyatteen namaan na jalaa nyaataan dhaabu ja'a. Namni hedduun yoo abukaaddoo dhaabiyatteen aappil dhaabiyatteen namaan dhufee na jalaa nyaataan dhaabu ja'a. Namni san yoo nyaatee sawaabuma isaa qaba bara. Kasaaraan qabu tirfii malee akkuma feete haa taatu waa dhaabuun faayidaa qabdi. Mootummaan keenya haa galatoomanii biqiltuu dhaabaa gaafa nuun jaan anamma gaafa dursa abiyyi labsa baasee biqiltuun akka dhaabamtu gubbaarraa gallabsuun qeetiyya keessa dhaabe mukkeen hedduun dhaabe ka guddate haa guddatu haafe haafu jee dirree dhaadhaa manni kiyya gammoojjiin fakkaatu maga intiyya shaama toofifaan ni beekanii qabbana qeen tiyya san qabbanoytu ni ajaa'ibda dirree dhaa uwitu san keessatti hin baana aduun firiin takka qeetiyya keessatti hin baatu guutumaa guutuu qeetiyya shafanee jechuun muka hedduun dhaabe. Abiyyi dhufee caasan jala taa'utti hin jiru jala taa'u jira anaa jala taa'u jira. Dhaabi gaafa inni jiru qaalii godheen dhaabe isaan hin fayyadne ana fayyadde jechuudha. Kanaaf waan takka gaafa mootummaan godhaa jee gubbaa nu gakkannu dirqama keenya ta'us beeknee faayidaan isiitis nuuf oolti jechuu beeknee waan san hojiirra oolchuudha qabna. Har'a barattoonni keenya haala kanaan bahanii bulchoota keenyaa wajjin hawaasa keenyaa wajjin nulleen qooda misoomarraa fudhachuu qabna. Qaraatii qofa osoo hin taane wahuma qaraane sanuu hojii jijjiiruu qabna jechuudhaan asit dhufanii biqiltuu dhaabuun isaanii waan hedduu nama gammachiisuudha. Biqiltuun isin dhaabdan takkallee hin goggogin jennaani asumaan kantiibaa teenyaan na cinaa jira isaan ittiin dabarsa duraan dura odoon gara isaanii dabarsine maatan niin beeka isaan ni afeera barattoonni keenya misoomaaf akkana qoma daawwattanii qaraatii teessan dhaabdanii qaraatiin misoomarra jirtan misooma tokko qofa hin daleeynu gosa hundaa'uu hirmaachuu qabna jettanii horiitanii dhuftan adii sana biyya keenyaa ni daleeyna qaalii mootummaa keenyaa ni goonettanii akkasimi rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu biqiltuu isinarra dhaabdan tana takka hin goggoone rabbi nu haa godhu ta qabattee bakka geessu rabbi nu haa godhu ta caayaa isii jala namni taa'u rabbi isin haa godhu isinillee nama guddatee bakka ge'u rabbi isin haa godhu nama caayaa isaanii hawaasni taa'u rabbi isin haa godhu nama biitii jiraattuun rabbi isin haa godhu nama diin jiraattuun rabbi isin haa godhu biyya teenyallee biyya nagaa rabbi nu haa godhu ta quufaa rabbi nu haa godhu ta misoomaa rabbi nu haa godhu ta diinii diinaggeen dagaayitu rabbi nu haa godhu biyya teenya biyya namni keessaa baqatu osoo hin taane itti baqatan rabbi nu haa godhu ta namni sii beela'u osoo hin taane ta biyya biraa beela baaftu rabbi nu haa godhu ta namaa saan sii quufee dagaagee jiraatu rabbi nu haa godhu rooba nuu kanne kanallee katti fufu rabbi nu haa godhu rooba kana hanga silaa nuti hajaa irraa qabnuti itti fufu rabbi nu haa godhu ta dachii keessa gad fagaatte rabbi ol nu haa deebisu ta samii keessa ol fagaatte gad nu haa deebisu ta bitaa ta mirgaa barakaa fidee asin rabbi nu haa jiisu diiniif manaa baatanii ilmaan
sila warri ergatee haajaatti ba'u ilmaan sila agartee haadha abbaa jalaachiin bahin barumsa diin rabbii baranneettanii manaa yaatanii rabbi barumsa beekumsa gurguddaan rabbi sinaa galchu warra ulamaa'ii irraa waa dhaalaa jiru tana caalu rabbi sinaa godhu warra fuuldura deemu rabbi sinaa godhu wanni nasumaan gabaabsee dhaammadhu barumsa hundaa hunuu baradhaa roga hundaan qaramuu qabdan gam tokko qofaan osoo hin taane qara gama lamaaf barbaanna gar tokkoon qaramtanii gar tokkoon doomuun gaarii miti kara lachuutiin hunuu jabaadhaa ka guyyaa isinii mijjooyne galgala baradhaa ka guyyaa isinii mijjaahu wal dandeeysaa baradhaa kanaan isin dhaammadha kantiibaateen jettiin dabarsa isaa wajjin turtii gaarii. Tole assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti sarraa asitti ashaaraa magariisa ustaaz keenya ustaaz Anas Muhammadii fi daa'imman majlisoota keessa barachaa jiran wajjin akka magaalaa Laangeetti afeerree biqiltuu ashaaraa magariisaa kana isaa wajji dhaabuudhaaf isaa wajji mari'annee asitti mana barnootaa keessatti ijoolleen tunis barattoota waan ta'eef iddoon isaan itti dhaabuu qaban iddoo mana barnootaa kana waan ta'eef ashaaraa isaanii isaan kunis gama isaaniitiin akka kaayyataniif asitti isaan wajjin biqiltuu tana dhaabaa jirra. Asumarraa hoodhaan keessumattuu biqiltuu dhaabuu wajji wal qabatee akka mootummaattis ashaaraa magariisa kana mootummaan keenya labsee jira. Ashaaraa magariisni kun immoo kan akka addunyaattis akka biyyaattis akka naannoottis mootummaan keenya irraa badhaafamaa jiru waan ta'eef nutis kanuma qabanneet isaanii wajji mari'annee asitti gammachumaan waliin taane daa'imman keenya warra barachaa jiru warra majlisa ta'aa jiru kana wajjin qixa sirriitiin taane ashaaraa magariisa dhaabaa jirra. Kanuma wajji wal qabatee daa'imman keenya kunillee jechuu barattoonni keenya kunillee asumaan barattoota diin isaaniillee milkaa'uuf barnoota isaaniillee galmaan ga'uuf haa ta'u jecha anis gamumaan galatoonfachuun barbaadeeti. Maaliif keessumattuu ustaaz keenya ustaaz Anas hojii hunda keessatti hojii mootummaa keessattis hojii hirmaannaa uummataa keessattis waliin taaneeti jechuun wajjin qindaawee asitti akka magaalaa kanaatti waa hedduudha wanni hojii hojjechaa jirruuf kanaaf isa kanallee hedduu galatoonfachuun barbaade jechuun akka magaalaa Laangeetti bakka bu'ee akka kantiibaatti isa kana baay'een galatoonfachuu barbaada. Maaliif waa hedduudha wanni hojjechaa jirrus asitti hojii qindaa'eeti rakkoo hunda waliin teenyee waliin furaa waliin mari'achaa deemna waan ta'eef akka abbaa amantaa qofa osoo hin ta'in akka mootummaatti illee jechuudha wajji qindaa'ee akka uummataattis wantoota silaa uummata kanaa wajjiin hojjechuu qabu qixa sirriitiin ijoollee isaallee asi qindeessee kara hojiin isa barbaachisu kara kaanis akka manguddoottis ta'e waa hedduudha wanni inni hojjechaa jiruuf kanaaf anis akka kantiibaa magaalaa Laangee bakka bu'ee sirriitti isa kana galatoonfachuun barbaadeeti. Kanaaf majlisoonni keenyaas barattoonni keenyaas galatoomuu qabanii baay'een galatoonfadha maqaa bulchiinsa magaalaa Laangee jechuu barbaada galatoomuu. Sheikh Zubair ama maashaallah akkasumatti dura bu'aa isinuma nafeera itti gaafatamaa waajjira barnootaa nu bira jira. Barattoonni keenya kunis barnoota diinillee yoo baratan barnoota kaanis akka barataniif akka waajjira barnootaattis inni kun daa'imman waan ta'eef daa'imman keenya kun barnoota hundattuu jajjabaatee barachuu akka qabu akka dhaamsanuu irra dabarsuun barbaada galatooma. Sheikh Zubair qaxxabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tole guddaa galatoomaa jenna barattoonni keenyaa fi Sheikh Anasis jiila duula ashaaraa magariisaa magaalaa Laangee keessatti akkasumas mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Laangee keessa dhaabamu kana keessatti hirmaachuu keessaniif hedduu isin galatooffanna. Akkuma kantiibaan kaaste shayini keenya waan guddaa uummata isaatii nama hojjechaa jiranii keessumaayyuu bara dabre yoo kan fudhannu taate zoonii kana daftara harka qalleeyyii akka zoonii kanaatti dhiyeessuudhaan barattoota barachuu hin dandeenye barattoota maatiin qalamaa fi daftara bituu hin dandeenye hedduu isaanii bira nu gaane carraa barnoota akka argatan lammiin doofummaa keessa akka bahu wallaalummaa keessa akka bahu taasisuu keessatti gahee guddaa nu taphachaa turanii kana qofa osoo hin taane akka aanaa keenyatti osoo hin taane akka godina Harargee baattis akka Oromiyaattis aanaalee hongeen miidhaman bira dhaabbachuudhaan walitti qabuudhaan rakkataa gargaaruudhaan hojii mootummaa fi uummata keessattis amantaa keessattis qooda olaanaa fi nama fakkeenyummaa qabanidha. Maqaa aanaa Qarsaatiin akkasumas immoo waajjira barnoota aanaa Qarsaatiin hedduu galatoofannaa umrii nu haa dheeressu jenna. Kana caalaa beekumsa gurguddaa itti nu haa dabaluuf jenna. Ammas ashaaraa magariisa kana akkuma beekamu mana barnootaa keessatti hogguu dhaabdan
manni barnootaa kun kara tokkoon magariisummaa biyya teenyaa caayaa akka ta'u gootanii kara biraatiin manni barnootaa kun yoo galii hin qabaanne isa kana gaafa inni ga'e gurguratee bakka buusaa akka galii argatu gootanii dachaa lamaan ergama keessan baatan waan ta'eef jecha hedduu isin galateeffanna. Akkasumas immoo iddoo jirru hundatti mana barnootaa qabnu hundarratti akkaatuma saniin itti deemnee sadarkaa lammaffaa jira. Manni barnoota Elemoo Qilxuu jira. Achi keessattis boolla qopheessine manneen barnootaa keenya magariisa goone ka jalatti boqotan, ka caa jala taa'an, ka yoo rakkatan immoo firii isallee irraa nyaatan akkaataa saniin muka nyaadhamuu danda'us mooraa keenya keessatti misoomsuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jecha kanaaf sheeka keenya akkanatti shee'anas qaama kana hunda hirmaattota kana hunda barattoota kana hunda akkanan nu hirmaachisanii ashaaraa magariisa guyyaa har'aa waan nu milkeessaniif irra deebi'ee galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa kabajama. Jazakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Maashaallah asumaan barsiisaa majlisa keenya Sheikh Zubairiitu hoogganaa waajjira barnootaa cinatti argamanii obboleessa keenya Jamaal cinatti isaanitti dabarsina isaanillee asumaan dhaamsa dhaammatan yoo qabaatan waa'ee misoomaatiif ijoo qabsiisee amantiin teenya roguma hundaan yoo dhufne waan gorsinu hin dhabnu nuti. Akkana deemnus wooma hundarratti waan jedhu numa qabdiin baana. Roguma hundaanu tanaas godhaa saniis godhaa jedhanii deeman nabiin keenya hundinuu dhaamanii jechuudha. Yoo gara kana dhufnes waa hedduu wooma isaan nu ajajan dalagu jirra. Ajajni mootummaalee irratti jiraatu jechuudha. Kanaaf Sheikh Zubairi waan dhaamanii du'aayis godhanii inshaallah yoo boolli wanni dhaabnu dhumtee jiraatte gallakifna. Galatoomaa isaaniin jechaa sagantaa isaanii kanina. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Akkasi wallahi maal jigaaf tokko nabi rabbi guddubatu ummanni muslimaa salawaatu rabbi wasalaamu aqalabtii dhaabuun tundiru maali khayri rabbi guddoo jechuudha. Kanaaf bee nama kan dhaabee qabu rabbi sinaa godhu. Rabbi naa godhu. Ilmi hibaa sinaa qabnu. Rabbi kanneef. Ijoollee gaddaati hundi ilmi hibaa sinaa qabnu. Dhaabbatu sinaa qabnu. Ustaaza kan jala rabbi bigaatiin hamul keessa. Yaabi hamul keessa. Amiin amiin. Ilmi hibaa ilmi gabaa sinaa qabnu. Ilki barakaa sinaa qabnu. Biyyaas nagee rabbi naa godhu. Mootummaa nagaa godhu. Akkasi islaaminaan nagee qabdi waa hundaa misoomaa quraana dubbata kanaaf waa hundaa dhaabinaa sin wajjin nati. Allahu akbar. Allahu akbar. Mashaallah. Amirilleen salamtaa jeniin barattootaani isin dhabeen isaanii dawwalee isaaniitu isaanittillee himee nuufide galatoomuu qabanii asumaan galatoomaa jechaanii waan jaan isaanillee naa dubbatani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Carraa kan argachuudhaaf alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asumaan barsiisota keenyaa fi ustaaza keenyaan waan akkanaa tanattillee isin bira jirraa ganallee arraas borus jennee isin bira dhaabbachuu jirraa yennaan Allahu akbar. Allahu akbar. Waan akkanaa ganallee yoo dhufte itti fufnaa yennaan Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashaallah. Asdufnaa wuyyaannee dhiyootan osuma teenyuu wahuma ashaaraa magariisaa kana miidiyaa irratti yeroo daawwannu bakka hedduu biqiltuun dhaabamu jirti yeroo roobaati. Naannoo keenya kana gaarii lafa jiru yoo jiraate barattoota qabnu fayyadamnee ashaaraa magariisa godhuu qabnaa waan jiru teenye warri hojii teenya wajjin mammari'annee isin bira gadi hin dhufne malee kantiibaa akkasii yaannee turreen baana. Qooda biyya teenya ashaaraa magariisa godhuu keessatti yoo duratti deemne malee boodatti hin jannu kuma isaan jaan kana bakka wani dhaaban jirtu wahuma silaa tolu guutuu keessatti hirmaannee roga keenyaan waan tolchuu dandeenyu tolchuu irratti waan biyya teenya bareechu hojjennee biyya teenya bareechuu irratti isin dura deemna malee isin duuban jirru fuuldurattis nu abdadhaa waliin jirra waliif jirra waan josumaan isin hubachiisuun barbaada galatooma ulfaadhaa. Abshiru. Wani dhaammatan namni waa dhaammatu kaafteef yoo jiraatte. Fidatanii mee? Wani dhaabannumtee silaa. Adeeroo kiyya waan keeysan jirre gaanii naaf taame akkasii jaallan keenya barakallahu fiikum barattoonni keenya haa galatooman hawaasni keenyaas bulchoonni keenyaas hunduu hojii misoomaa irratti warri waliin bobba'anii hojjechaa jirru galanni isaanii guddaan khayrii namni wal yaamuun nu yaamanii ثوابني خير
teenya biyyi teenya yoo magariisa taate nuuf bareeddi nuuf miidheeyti nuutu irraa haatti godha arra waa waraabuudhaaf fiidee waraabuuf gaara seenneeti bakka mukni rabbiin dhaabe jiru deeyne waa dalaguudha jirra asitti muyina irra dhaabne fuuldura maaliif tiifuu bakka bareedduu waa waraabuu qabne jechuuf gaara seenu jira tun dandeenyu ni dandeenya jechuuf biqiltuun irra dhaabne tun mala mootummaan ifii dhufee dhaabuudhaan kabuu atti buufatu daawwatee itti gammadu noy dhaabuudhaan ka aduurraa gaaddisa godhatee jala boqotu noy yoo firii dhalte karraa guurratee nyaatu noy yoo beeyladaan irraa nyaatte yoo shimbirroon nyaatte yoo namni nyaate sawaabatti harkatu noy kan akkasi beeynee faayidaan isii nuufi waan juusan sammuu qabannee hanga danda'ametti misooma irratti mootummaa keenyaa wajjin bakka jirrutti hooggantoota jiranii wajjin harka wal qabannee hojii misoomaa irratti haa bobbaan hundaamsa kiyya jabaachuu qabna fakkeenya ta'uu qabna kanumaan daammadha barakallahu fiikum misooma biyya teenyaatiif har'aas ta'ee boruus yoomiyyuu dura deemna inshaallah hanga rabbiin nu jiraachisetti waan gaarii hojjechuu waan bareedduu waan boru aayaa lafa kaayyachuun dirqama keenya ni hojjannaas ni hojjechiifnaas barattoota keenya guddaa galatoomaa ulfaadhaa jennaani rabbi jazaa isaaniif haa kafalu haa namu dhuftanii laalaa eegala laatama sirraa guunnanii haatiin irraa guutuu itti abbireejoyi hati maa iraaraa alta deemaa jiin kaatooni dandeeysamaan nu cinqitamte yaa zan garata ajaarsa talafuu fayyisaa rabbi nu jala kaayan galaa jiin mi'aa galan yoo qaarii qaa godhanne waan nu cinqatan waan irraa dhaamsiifsame waan mataa gara nu galchata taphachuu jirra moo maali jirra nuti hojii jirraarra adeero duba yoo fixxe mee yaasi kaa dandeeysaa ijoollee sana yaajii adaayanii qalii godhanii mee yaasi yoo dandeeysayyee waan hin dandeenye takka jalamattee firraa teessee akka nama isaanii yaaduumaa godhatta jiba ijoolleen tun soaba dalagachuu jirti biqiltuu dhaabdee misooma guddisuu jirti ati farra misoomaa qabaanan saniin siyaara misooma isaan dalagan kanaa siyaarsu jiran siyaa rabbi siyaa qajeelchu ijoolleen tun biqiltuu har'aas ni dhaabdi boruus ni dhaabdi yoomuu ni dhaabdi biqiltuu dhaabuu isaanii yoo siyaarse ni gubatta malee waa takka ijoolleen tun hin dhiiftu gara misooma eegalte waan ni dhiiftanii misooma ni dhiiftanii ganaa hoggaa waa dhaabaa isin hin jenne hundi dhaabdanii mi hoggaa misooma isin yaafne hundi ni hawwaatanii mi maashaa Allah akkana laa godha rabbi bakkaan isin haa ga'u rabbi bakkaan isin haa ga'u rabbi bakkaan isin haa ga'u diiniin isin haa gurguddisu duniyaan isin haa gurguddisu ammaa nama fedhe irra caaltanii goblaa maleekaa gubbaa yaa'u jirtanii fuulduratti illee nama hundarra caalu rabbi isin haa godhu caalmee isinii kan rabbi isin irraan fudhatin waan isinii kan rabbi isin irraan fudhatin warra fuulduratti guddatee mul'atu rabbi isin haa godhu warra diiniin guddatee mul'atu rabbi isin haa godhu sheekha isin rabbi umurii isin haa dheereysu warra jala yaatan hunda umurii isin haa dheereysu isinillee rabbi umurii isin haa dheereysu waa hundaan rabbi isin haa guddisu waa hundaan rabbi isin haa mul'isu warra biyya tana jabaatee barumsa hundaa'u baratee fuulduratti biyya fuuldura ceesu rabbi isin haa godhu warra hawaasa fuuldura ceesu rabbi isin haa godhu warra waa hundaan fuuldura ceesu isin haa godhu warra waa hundaan fuuldura deemu isin haa godhu warra waa hundaan guddatee mul'atu rabbi isin haa godhu warra waa hundaan guddatee galma ga'u rabbi isin haa godhu ablee qara lama rabbi isin haa godhu ablee qara lama rabbi isin haa godhu galatoomaa ulfaadhaa nagee annuu galaa sheeni keenyaas isinis amiirrinis hundinuu galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بشام السلام عليكم نقامي طيالة الحمد لله يصير كذي